koorsii tokko irratti 1000 takka, koorsii 10 irratti 10,000 akkasumas koorsii 100 irratti 100. Yourstake Academy irratti affiliate marketing hojjechuudhaan galii mataa keessanii argachuu akka dandeessu quba qabdu. Affiliate marketing jechuun dhaabbata tokkoof product isaa beeksisuu adada productiin sun gurgurame namootu commissionii argachuu jechuudha. So kanaafu namoonni Yourstake Academy waliin affiliate marketing kana hojjettanii galii mataa keessanii argachuu barbaadan yourstake.academy jettanii Google irra deemuudhaan karaa jalaarratti erga gadi buutanii booda affiliate program kajeetu jira. Achirratti termii fi conditionii waa'ee programii kanaadha erga dubbistan booda register kajeetu tuquudhaan register gootanii basic informationii waa'ee keessanii erga itti galtan booda unique ID linkii generate isinii ta'utu jira. Linkii san fuudhuudhaan karaa social media haa ta'uu danda'a yookaan karaa namoota beektaniitiin koorsiidhaan keenya beeksisuudha jecha. So adada koorsiidhaan keenya beeksistanii koorsiidhaan keenya bitamaniin achirratti isin ammootu komishiniin isiniif hisaabamaa jechuudha. Komishiniin kun meeqa yoo jettan ta'e koorsii tokko irratti 1000 takka, koorsii 10 irratti 10,000 akkasumas koorsii 100 irratti 100 jecha. So kanaafuu warri serious taatanii Yourstake Academy waliin hojjechuudhaan galii mataa keessanii argachuu barbaadan karaa kun isiniif banamee jira. Karaa social mediaatiin, karaa namoota beektaniitiin nu waliin hojjedhaa isiniin jechuu barbaadna. Carraa gaarii isiniif hawwina.